Mate kanina already haasawni sana booda wanni haasamu takkalleen hin jiru jeeti yaada karaa araaraa fi gammachuu qofatti jalqaba karaa araaratti osoo hin seenne gammachuu isaanii maal akka itti dhagahame jalqaba badorraa hin eegala badoo kottu maaltu sitti dhagahame wanni kun karaa kanaanoo ni dhufa jettee yaaddee jirtaahi dhufte immoo obboleessa kee obboleeyyan keetii wajjin as gubbaa jirta akkanatti obboleeyyan keenya yeruma takkatti sarpiraayis nu godhuu isaaniitiin maaltu sitti dhagahame. Ayyee duraan dursee hunda keessanuu galatoomaadha. Ispeeshaalii Abroo fi Saadiqee. Dubbiin tun akkuma birraa afaan jechuu turan silaa asii akka dhuftu sagalee diin dhagahame. Yaa. Dubbiin tun asii akka dhuftu hin barbaanne ture ani. Hunda caalaa ni beekanii haroo illee sirri beeka. Ibsaa daminaa falleen gaafa nu jidduu turan sirri beekanii. Ispeeshaalii akka asirra dhufneef hadaraa akkan jechuu ture. Garuu ani dubbiin tun gammachuu isitti gammachuu qaba. Xiqqaatulee nama rakkoof bal'oo meeqa hojii dabarsee diinummaa walitti hin qabnu. Furmaanni furamee jeetii yaadaa furmaanni irraa qofaallee miti haa ta'u akkuma reefu diinummallee walitti hin qabnu callaa waa hedduun dubbadhu. Hundaafuu galatoomaan isin jechuu barbaada hundi keessan. Sagalee Abdeellee nuti jira natti fakkaata. I think. Anaan muutu jira isaa haasawutti hin jira bara. Okay, maal naan jette? Mee ati hoo maaltu sitti dhagahame hanganatti daqiiquma lama keessatti obboleeyyan keenya waan kana nutu xumura jaanii if qabuu isaaniitti akka xumuramee jira already jaanii asirratti nama dila kanarratti beellama nu seenanii waan kana eeydee turte kanarratti yooti maaltu sitti dhagahame callame? Waa rabbii dubbachuudhaaf bifa kanaan ni dhuma jee hin eeyne garuu haroo fi obboleessa kiyya Saadiqee jecha hin qabu jechuun galatooma jechi joo kun xiqqaadha sidii galee. Osoo jechi kanarra gurguddaa jiraate wanti biraa jiraate hin jaani. Lammadatti immoo namoota nu laallatu jira. Hordoftoota keenya namoota nu jaalatu jira. Warra fooloo nu godhu. Namoota jaalala keenya laalee wal jaalatu hedduu jira. Fakkeenyaaf kan kan hin beeku. So namni waliin bu'a. Namni wal lola naaf inni obboleessa kiyyaa waliin buune rakkoon takka takka dhufte asirratti illee waan kana baasuu hin feene afaan furmaataa dhabnaan wanti kun bakka kana dhufe asillee dhufunaan akkan hin yaadin alatti wanti kun dhume I think akkanatti salphaa kanatti ni dhuma jee yaanne garuu isin warroonni nu jaalatan warroonni nu laaltan wanti akkanaa jireenya keessatti numa uumamaa walitti bu'iinsi keenya kun akka xiqqishuu isin hamilee hin cabsine sigalee dhiiga kee garii liqimsanii garii tufan jette sigalee Oromoon akkasaniiti jecha wantiin jiru waliin irraa laaqamee jira galatoomaa qofan jawaan biraan jiru. Galatoomi ulfaadhu aashuu yoo jiraatte kottu yeroo takka ol bahii haroon bal'isaa aashuu yeroo takka seeni haroogaa irra deebinee hawaasni hundigaa hawaasas bakka buunee galatoon wallaahi siif Saadiqee galata akkana jennee itti isiniin ibsinu hin qabnu sanirraa kan ka'e amma gaa daarektii karaa araaratti kan dabaru araaratti dabaruun duratti obboleeyyan keenya badoo fi callaas isaan lamaanuu gartee kana booda akka isaan jalqaba irratti waliin hojjetan akka qiimii wanni dabare hundi akka dabree jiru gartee dhugaa jirtu isin hundi itti himtanii amma wanni carraa isin hundaa kannuuf isaanitti akka himtaniif isaan kuni yoo iibii waan birallee garaa keessa akka qabaatan ta'e akka garaa keessaa sababa keessanii fi sababa hawaasa namkum afur jala jiru waan garaa keessaa qaban baasanii daarektii afoonaan illaa waliin jaanii san duratti immoo isin hundi keessanuu dhaamsa isaaniif qabdan asirratti dhiifamaan duratti dhaamsa jaamu jecha jaamu isaaniif akka dhaamtaniin fada haroo jalqaba irratti jarraasiifin kannaa isin hundi yaada takka takkaan isaan lamaanitti egaa wanni dabaree akkana jettanii gaggabaabsitanii yaada keessan isaaniif akka kannitanii fada itti garoo. Tole galatoomii abdii kiyyaa dhiifama ammallee irraan deebi'a. Maaliif ani waan kana awareness kana kan duranaa kan maakiidhaan isin himee akkuma harree kun isin hime eegas booda awareness kiyyaa fi abdii fi caaltuu ani irraa dhaga'ee ta'e. Isin illeen qooda qabdi waan kana keessatti
waan san ta'e jecha silaa isiillee namoota akka ol galteen jaaladhee ture. Asii erkitee turte caaltuun dhufuu Harkiseen ture bari hin seenne Haroo. Harkiseen hin seenne biili. Yoo ka jiraatu takka takka lafanii yoo ka jiraatu ta'e galii koziyoon fi hin jiraanne hin jirtu jechuudha guusan maaliif dirqama beekee waan takka waliif wanna san kan ta'e bira dabruu qabdaa jechuudha. Jechumarraayin yaada kana kan hin kaasu ta'e. Ammoo kan biraa obboleeyyan kiyya galata hin barbaachisu kun waan dirqamuma silaa namarra jiru wanni taa'ame kun. Malee waan obboleeyyan tokko asoo argitu isaan jidduutti waan hamtuu hin lakkistu sanumaa jecha waan kana kan wanna ta'e hin barbaachisu obboleeyyan keenya ammoo nuti gammachuun nuti isinirraa feenu isin lamaan waliif fayyitanii waan silaa irra wal dhabdan sanillee arra nurratti guuttattanii nutiifillee kanitanii kana jechuu keessaniif hedduu takka galatoomaa isiniin jenna nutilleen akka hawaasaatitti ammoo amma akkuma reefuun tan obboleessa kiyya birraan kaasee kar lamaanii waa jira soo badheelleen amma akka waan nuti jenneen san gizee guunneef akkasitti obboleessa keenya atilleen kun hoo wannitti kara kiyyaan jirtus kana jee akkasitti innilleen kana guutuuf ta'a jechuu. Kana jecha akkuma reefu abdeen jee warri jala jirtanii waa silaa harka laachuu dandeessan obboleeyyan keenya kana lachuututu mee sapiraayisii nu godha